hojjenneetu injiraanna ka biyya lafaati maaliif yaadu namni akka argatu gatii hojii isaati arrallee waanuma hojjenneetu injiraanna ka biyya lafaati maaliif yaadu namni akka argatu gatii hojii isaati ingowwoomina beeka namni waanuma facaase hama namni hundinuu gatii isaan fudhata gaarii yoo qoodesama ingowwoomina beeka namni waanuma facaase hama namni hundinuu gatii isaan fudhata gaarii yoo qoodesama hundoof dagatee dhaloonni baay'een ta'eera kosii yaara jal'inaatti fiiga jira dhaloonni arrasii wanta amaa balbaala taagee itti mul'ata bakkeen namaa gooftaa geessi garuu addaa mar'ata wanta amaa balbaala taagee itti mul'ata bakkeen namaa gooftaa geessi garuu addaa mar'ata nuuna oolchu waaqayyoo nuuna oolchu akka hin taane dhumni keenya galgala baadu nuuna oolchu waaqayyoo nuuna oolchu akka hin taane dhumni keenya galgala baadu utuu dhaga'uu hubachuu dadhabee utuu dhaga'uu cubbuutti fiiga maal kaffalaaree furgatii dhiiga nuuna oolchu waaqayyoo nuuna oolchu akka hin taane dhumni keenya galgala baadu nuuna oolchu waaqayyoo nuuna oolchu akka hin taane dhumni keenya galgala baadu gatii namundaa akka fideefu eenyu bariisisaan gaafa aduun sirraatti dhi'u innoo dubbateeraam gatii namundaa akka fideefu eenyu bariisisaan gaafa aduun sirraatti dhi'u utuu beektuu dhaqii cubbuu keessa kan galatta asaamii eeffachuudhaaf isa dhugaa sobaan kakatta atoo ammayyuu raaree cubbuu keessa kan galatta isa dhugaas sooba jettee kakatta akka kanaan inni taree gaara jireenyaa innoon gabbala nama hundumaa beenyaa
akka kanaan hin dhaqxaree gaara jireenyaa innoon gabbala nama hundumaa beenyaa. sodaachise alichi maal ta'uufi barichi na sodaachise alichi maal ta'uufi barichi hunduu dagatee irraanfateera dubbii waaqayyoo waan waaqayyoo jibbeen jibbu namni hundinuu gateera leeyyoo hunduu dagatee irraanfateera dubbii waaqayyoo waan waaqayyoo jibbeen jibbu namni hundinuu gateera leeyyoo. Anaan kana yaaddisee waa'ee mana galgalaati maaloon bannuu kottaa hin galla marga basaatti. Anaan kana yaaddisee waa'ee mana galgalaati maaloon bannuu kottaan deebina nu gaarasaatti. Adiisa morma ga'ee namatti gaarummaa bakkeessa utuu waaqayyoo dubbatu didee mateessa. Adiisa morma ga'ee namatti gaarummaa bakkeessa baara nooyitti akkumaa dubbate hunda raawwateera. Uumama lafarra jiran hundumaa fiteera baay'ee nuuf hin barreen baara sana kaan hin sirboo kaan hin dalaga. Adiisa morma ga'ees akka gaarummaatti lakkaata baay'ee nuuf hin barreen baara sana kaan hin sirboo kaan hin dalaga. Adiisa morma ga'ees akka gaarummaatti lakkaata. Fagoo fagoodha dhufaatiin gooftaa jedhee gowwooma dhaloonni baay'een akka hattuutti dhiingata dhufan guyyicha sana utuutti hin beekne. Yaada garaa koo geeddaraadhaan guyyicha booddee lammaatan jiru kan gullaa'ee farra guyyaansa utuun harkaasa bal'isee jiru. Fagoo fagoodha dhufaatiin gooftaa jedhee gowwooma dhaloonni baay'een akka hattuutti dhiingata dhufan guyyicha sana utuutti hin beekne. Yaada garaa koo geeddaraadhaan guyyicha booddee lammaatan jiru kan gullaa'ee farra guyyaansa utuun harkaasa bal'isee jiru. Nuuna oolchu waaqayyoo nuuna oolchu akka hin taane dhumni keenya galgala baadu.